Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa akka nu hordoftaniif kabajaanin isin gaafadha. Itoophiyaa fi Baankiin Addunyaa waliigaltee deeggarsa doolaara miiliyoona 400 mallatteessaniiru. Ministeera Maallaqaa Obbo Ahmad Shidee waliigalticha intarneetiin mallatteessuun himameera. Maallaqicha keessaa doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 deeggarsa yoo ta'u doolaarri miiliyoona 50 immoo liqaa ta'uu ragaan ministeera maallaqaarraa argamee mul'iseera. Egaa inni kun bu'aa dippiloomaasii Itoophiyaati. Hojiin Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin hojjechaa jirtu dameewwan adda addaatiin bu'aa olaanaa argamsiisaatiin jira. Kuni kana nuti jiru jilli Itoophiyaa magaalotaa fi dhaabbilee garaagaraarraa walitti babee magaalaa Kaayiroo haarawaa ijaaramaa jiru daawwachuun gabaafameera. Jilli kun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee kantiibaawwan magaalota Itoophiyaa garaagaraa fi hooggantoota dhaabbilee kan qabate ta'uun eerameera. Kantiibaan magaalaa Kaayiroo fi hojii magaalota ammayyeessuu ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi hojiilee magaalota babal'isuu hojjetaman ilaalchisee jila kanaaf ibsa kennaniiru. Uummanni Itoophiyaa fi Gibsi aadaa fi seenaa walitti dhiyaatan qabaachuu isaanii hubannoo daawwannicharraa argatan hojiitti kan hiikan ta'uu miseensonni jila kanaa himaniiru. Daawwannichi daawwannaa muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad adoolessa 6 bara 2015 Kaayirootti taasisan hordofee kan raawwatame ta'uun beekameera. Egaa inni kun walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi biyyaalee addunyaa adda addaa wajjin taasifamaa jiru keessatti kan ilaalamudha. Itoophiyaan quunnamtii dippiloomaasiitiin bu'aa qabatamaa galmeeffachaa akka jirtu ni beekama. Gama kanaan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad tibbana biyyaalee Awurooppaa keessa kan turanii egaa durarratti Xaaliyaan Roomitti turtii taasisaniin yaa'ii lammaffaa dhaabbata nyaataa addunyaa irratti hirmaataniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yaa'ii kanarratti haasawaa taasisaniin carraaqqii mootummaan Itoophiyaa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf taasisaa jiruu fi damee kanaan hojiiwwan akka biyyaatti hojjetamee dhiyeessaniiru haasaa dhageessisaniini. Egaa carraaqqiin Itoophiyaan taasisaa jirtu waltajjii kanarratti himameera. Addunyaanis kan akka beektu taasifameera jechaadha. Itti aansuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kan qajeelan gara Ruusiyaatti. Ruusiyaattis egaa turtii bu'a qabeessa taasisaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad keessumattuu marii fi turtiin pirezidaantii Ruusiyaa Vilaadimir Puutiin wajjin taasisan bu'a qabeessa akka ta'e beekameera. Kana ilaalchisuudhaanis muummichi ministeeraa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin galata dhiyeessaniiru. Mariin taasifnee bu'a qabeessa kanaafis nan galateeffadha jechuudhaan Dr. Abiyyi himaniiru. Kuni kana nuti jiru Itoophiyaa fi Ruusiyaan hariiroo miidiyaa fi kominikeeshinii walitti dhufeenya isaanii sirriitti calaqqisiisuu qabaachuu akka qaban tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibseetiin jira. Itoophiyaa fi Ruusiyaan hariiroo miidiyaa fi kominikeeshinii walitti dhufeenya bara dheeraa gama aadaa, seenaa fi dippiloomaasii isaanii sirriitti calaqqisiisuu qabaachuu akka qaban ministeera deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa himaniiru. Salaamaawit Kaasaan yaa'ii hooggantoota Afrikaa fi Raashiyaa magaalaa Qidduus Piitsbergitti gaggeeffamaa jiru cinatti itti aanaa ministeera misoomaa diijitaalaa kominikeeshinii fi maas miidiyaa Raashiyaa Beellaa Cherkoseevaa wajjin mari'ataniiru. Marii isaanii Afrikaanonni filannoo miidiyaa idil addunyaa isaanii akka babal'isaniif miidiyaaleen gurguddoon Ruusiyaa keessatti argaman hojii dandeettii cimsuu hojjechuu akka qaban eeraniiru. Odeeffannoo sobaa, haasawaa jibbiinsaa fi rakkoolee isaan sadarkaa addunyaatti dhaqqabsiisan hir'isuudhaaf biyyaaleen lamaan muuxannoo wal jijjiiruu fi hojmaatilee bu'a qabeessa ta'an walitti hiikuuf walii galaniiru. Miidiyaaleen Ruusiyaa Finfinneetti, miidiyaaleen Itoophiyaa immoo Ruusiyaatti waajjira banachuudhaaf waliigalamuu ragaan tajaajila kominikeeshinii mootummaarraa argame mul'iseera. Kuni kana nuti jirus Itoophiyaa fi Ruusiyaan damee innoveeshinii fi teekinooloojiitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaluun isaanii beekameera. Waliigaltee kanas ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Dr. Ballataa Mollaa
gita isaanii Ruusiyaa wajjin mallatteessaniiru. Dhimma yaa'ii Ruusiyaa Afrikaa lammaffaa ilaalchisee ammoo pirezidaantiin Ruusiyaa Vilaadimiir Puutiin hariiroo diinagdee daldalaa fi misoomaa Ruusiyaa fi Afrikaa caalmaatti cimsuudhaaf waadaa galuun isaanii beekameera. Yaa'iin hooggantoota Ruusiyaa fi Afrikaa lammaffaan magaalaa qulqulluu Piitsbargitti gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Yaa'ichi har'a kan jalqabame jedhameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabalatee hooggantoonni biyyaalee Afrikaa yaa'icha irratti hirmaachaa akka jiran beekameera. Daldalli Ruusiyaa fi Afrikaa doolaara biiliyoona 18 ga'uun pirezidaantiin Ruusiyaa Vilaadimiir Puutiin yaa'icha irratti haasawaa dhageessisaniin himaniiru. Bara faranjoota 2023 hariiroon daldalaa oomisha qonnaa Ruusiyaa fi Afrikaa dhibbeentaan 60 guddachuu eeruun kana caalaa guddachuu akka danda'u himan. Bara kanatti biyyattiin baatiiwwan jalqabaa 6 darban keessa midhaan toonii miiliyoona 10 gara ardii Afrikaatti erguu kaasaniiru. Ruusiyaan bu'uuraalee misoomaa faayinaansii Afrikaa guddisuu fi sirna kaffaltii Ruusiyaan walitti fiduudhaaf qophii qabaachuus himaniiru. Biyyattiin wabii nyaataa ardii Afrikaa mirkaneessuudhaaf dhaabbata sagantaa nyaataa mootummoota gamtoomanii waliin hojjechaa akka jirtus himaniiru. Walitti dhufeenya waloo mirkaneessuudhaaf Ruusiyaan hariiroo daldalaa, diinagdee fi misooma Afrikaa caalmaatti guddisuudhaaf qophii ta'uu pirezidaant Vilaadimiir Puutiin himaniiru. Yeroo ammaa barattoonni Afrikaa 35,000 caalan yuunivarsiitiiwwan Ruusiyaa garaagaraa keessatti barachaa akka jiranis himaniiru. Egaa daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhee kanneenuma waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Galatooma.